nagaan ni Doctor. Lello atisi baga nagaan gara klinika giddu galeessa wirtutti nagaan dhufte. Gaafii fi deebii dhimma miidiyaa hawaasaa fi mana hojii keessanitti nu qabatu naa gaafatamuudhaaf yommuu ta'u keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Gaafii isinii qaba miidiyaa hawaasaa yeroo gamii fayyadamtaa jedha gaafii kee jalqaba. Miidiyaa hawaasaa yeroo baay'ee fayyadamna. Amma bilbila harkaa qabnutti baay'inaan bilbiluma kanaanii darbee kompiitaraanis garuu yeroo baay'ee fayyadamna. Sa'aatii hojii keessanii hunda guyyaadhuma hunda jechuudha. Guyyaa hundaa sa'a murtaa'eef inuma fayyadamu. Tole gaafiin itti aanu immoo miidiyaa hawaasaa keessaa kam caalatti fayyadamtaa jedha. Okay. Ani almost miidiyaa hawaasaa hundaa ni fayyadama. Irra caalaatti garuu kan akka YouTube, TikTok, Facebook fi Telegram kana baay'inaan fayyadamu. YouTube irra caalatti fayyadamtaa jechuudha. Hanga farratti wanti isaa waan ta'eef. Tole taasisuudhaan immoo karaalee ittiin miidiyaa hawaasaa irraa beekumsa arganna jettee yaaddu. Nutti himtaa? Miidiyaan hawaasaa madda waan hundaati. Akkuma abbaan itti fayyadame ta'ee madda beekumsaatillee, madda ogummaatillee fi madda waan biraatillee. Kanaaf miidiyaan gosti qabu YouTube isaa ta'u, TikTok isaa ta'u, Telegram illee haa ta'u, any type of media madda beekumsaa, madda ogummaa ta'uu danda'a, madda galiillee ta'uu danda'a jedhee tan amana. Itti fayyadama irraa ta'uudhaan miidiyaan hawaasaa kamuu faayidaa qaba jechuudha. Faayidaan guddaan miidiyaa hawaasaatti fayyadamtu siif kenni. Miidiyaa hawaasaatti fayyadamtu keessaa kan na fayyadeera jettee yaaddu. Na fayyadeera jedhee ana yaadu miidiyaan hunduu na fayyadeera jedhee yaada. Egaa faayidaa namni karaa garaa garaatiin illee ilaalu malee ani irra caalaa miidiyaadhaan nama walitti dhufee jira. Miidiyaan sooshaal neetworkiingii kana waan cimsuuf ani karaa miidiyaa kanaa miidiyaa hundaanuu nama walitti dhufee jira. Nama walitti dhufuu kiyya akka faayidaatti nan ilaala waan ta'eef inni biraan manuma hojii kanallee karaa miidiyaatiin beeksifneetoo faayidaan inni akka dhaabbataatittis nu fayyade ni jira jedhee tan amana. Inni guddaan namoonni caalu jiru miti namoota wal quunnamsiiseera. Mana hojii kiyyaa karaa namootaatiin hidhata uumee akka beeksisuu fi hojiilee adda addaa gaggeeffamuu fayyadeera. Jettee galatoomii Doctor gaaffii dhumaa fi isa tokkotu naafee miidiyaa hawaasaa fayyadamuusaa irratti wanti ati fayyadamtoota ni fayyada jettee gorsitu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamuu ni dubbadha. Miidiyaan hawaasaa baay'ee akkuma dura tuquuf yaalee akkuma abbaan itti fayyadame ani afaan namaa galuun miidiyaa hawaasaa ibsi yoo naan jette miidiyaa hawaasaa akka gabaa uummataatti ilaala. Gabaa uummataatti ilaala. Gabaa uummataa fakkeenyaa hin naqxa. Wanta barbaaddu bitattee galta. Wanta qabdu immoo warri kun gurguratee gala. Kun immoo dhaqee bitatee gala. Akkasi miidiyaan hawaasaa. As keessatti miidiyaa hawaasaatti immoo gaafa dhufnu san gabaa hin naqxa. Kun miidiyaa gabaan manuma keessa jira jechuudha. Kompiitara yookaan bilbiluma keetitti gabichi manuma si jira jechuudha. Kanaaf gabaan mana keessa jira jettee yoo tarii sa'aatii hin barbaachisne haala malleen yoo gabichatti fayyadamte sun dhiibbaa geessisa. Garuu immoo akkuma gabaa kaanii wanta si barbaachisu wanta fayyadattee yaaddu ittiin hojjettee akkuma yeroo gabaa dhaqxee waa bitattee galtu san kanas waan na barbaaddu san xumursee bilbila kee kompiitara kee lafa gootee hojii keetitti yoo deebitee ni fayyadee yaada. Kanaaf miidiyaan hawaasaa kamiyyuu akka abbaan itti fayyadame moor irra caalaa rakkoon miidiyaa hawaasaa moor gara intarteementii qofatti akka namni fuulleffatu godha. Ispeeshaalii amma TikTok kana olaalte baay'inaan viidiyoowwan namaaf dhufan viidiyoo intarteementiiti irra caalaa maaliif viidiyoo dhedheeraa sababa algooriizimii dhaabbatichaaf waan hin hojjetamneef moor karaa intarteementiitti nama dhiiba. Namni immoo intarteementii qofaan hin jiraatu jiruu dalagachuu qaba, hojii biraa hojjetachuu qaba. Kanaaf jecha rakkoowwan sooshaal miidiyaadhaan wal qabatee dhufu san abbaadhuma ofirraa dhowwaa jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa kanaafan akka gabaati jedhe waan ati itti gurgurattee irraa bitatteedha kan ati argattu. Achitti immoo gabichi mana kee keessa waan jiruuf of eeggannoo barbaachisa. Gabaa keessa oolanii buluu akka hin taane jechuudha. Tole galatoomii Doctor miidiyaa hawaasaa akka nu fayyaduu qabutti yookiin immoo akka nu itti fayyadamuu qabna malee akka inni nutti fayyadamuu akka hin qabnedha. Ergaan Doctor keenya nuuf dhaamanii. Kanaaf yoo danda'ame akkaataa faayidaa irraa argannuu fi beekumsa isaa ta'u madda galii
akkaataan nu fayyadutti itti haa fayyadamnu. Miidiyaan hawaasaa akka nutti hin fayyadamne jechuu barbaada. Kanattaan sudhaan immoo dhimma mana hojii keessanii wal qabatee iddoo argama kilinika keessaniitii fi tajaajiloota isin kennuu dandeessan naaf hirtu. Ayyee galatoom leelloo. Dhaabbanni keenya kilinika giddugaleessaa wiirtuu jedhama. Kilinika giddugaleessa xammaa fi gara fuulduraatti karoora ispeeshaalitii kilinikii fi hospitaala gochuullee hawwii akkasii fi fedhiin akkasii ni jira. Ammatti tajaajilli nu kenninu tajaajiloota yaala waliigalaati. Tajaajila yaalaan ga'eessotaa, tajaajila hordoffii ulfaa akkasumas immoo baqaqsanii yaaluu xixiqqaa, tajaajila gorsa fayyaa garaagaraa, qorannoowwan laaboraatoorii akkasumas immoo altirasaawundii garaagaraa kana ni taasisna. Amma yaala waliigalaa hundumarrattuu yaala waliigalaa ni taasisna. Kottaa itti fayyadama. Teessoon kilinika keenya magaalaa Sabbata aanaa Moglee dhaaba taaksii duubaan gara lixaatti argamna. Waan nu daawwatteef galatooma. Galatooma Dr. Tajaajiloota amma jedhaman kana hunda argachuuf kilinika giddugaleessaa wiirtuu gara fuulduraatti kilinika ispeeshaalitii fi gara hospitaalatti illee guddachuu akka danda'u hawwii akka qaban nuuf himanii gabaa uummatarraa gara bahaatti argama jedhaniiru. Bulchiinsa magaalaa Sabbataa aanaa Moglee buufata taaksii duubarree ni jedhama jechuudha. Iddoon kuni gamoo abbaa darbii sadii irratti argamu jechuudha. Tajaajiloota kana dhuftanii akka argattan isin jechuun barbaada. Galatooma fayyaa ta'a.